jedhanii akkasuma kan baatii afur yookaan baatii sadii gumaa qaba gumaa kabalamaadhaa kun kaffaara baama. Fakkeenyaaf gumaan kun jaarsaaf jaartii ta'anii ulfa kana baasan eenyuuf kafalama? Aywa sheeka. Fakkeenyaaf garaagarummaan ulfa baasuu irratti ilaalchise kan baatii lamaa kan baatii sadii kan baatii afurii kan jedhamu kun yoo waliigalteedhaaf jaarsaaf jaartii ilmoon barbaannu jedhanii lama ta'aniituma yoo marfii waraannatan limmee diratan yookaan kaniina nyaachisan eeyyama jiraatiin eenyuuf kaffalamaa gumaan kun? Heera rabbii dhiisi. Heera rabbii dhiisi. Heera mangistii tokko yoo baasa boora tokko si galeeti. Heerarraa ala dalaydee waan takka harkaan itti hidhaate akka hidhamtu beeku. Yoo niifi ceeka tokko sii kataban 5,000 qabxii lamaa fi kana biratti hidhaatee 50,000 yoo goote hattoodha akka hidhamtu beeku. Yoo taraafika makiinaa ishaaraa murte adabni sistema lafa kaayamee jira. Akkas. Sagaafata nama akkas taate tarabbal izzaa sanii oli waan gartee fedhii waan heeraa fi shari'aa rabbii walta'iinsa wanni dalagan takka jirtu. Wanuma shari'aa jaamu shari'aa rabbiin 7 gubbaarraa karaa godhe ilmi namaa walta'iinsaan irrisuu fi hidhuus hin danda'u jechuudha. Walta'iinsi zinaa haraaliin godhu. Walta'iinsi ajjecha halaalin godhu. Walta'iinsi inni zinaa godhe isini zinaa gootee jiraachuu walta'iinsa keenyaan ija'anii waliin jiraachuu wanni jedhamu haram callaa baatil. Tanaaf jecha namni waan gartee ajjecha nama tokko irratti yoo namni walii gale zamana Abiirul Muumin Umar faa ganda cufa waliin ajjeessa. Subhaanallah. Ajjeefna ja'an gartee. Sababa nama tokkootiif. Allah. Si galeet. Tanaaf ajjeeju lubbuu takka baasu badii gartee ilmoo sanii walii maan baadhatan. Subhaanallah. Inni jaarsi waliin taansan. Gumaanoo eenyuuf kaffalama? Gumaan dhaala. Nama ilmoo tana dhaala. Ilmoo tana dhale. Nama ilmoo tana dhaalu jechuun eenyu ilmoo tana dhaalu abbootii haadha abbaa gurbaati. Aywa abbaa gurbaatu fudhate jechuudha. Haadha abbaa gurbaa fudhata. Isaan kun badii dalaganii waa takka illee fudhachuu hin dandeenye. Isaan jariima hojjetan. Jariima hojjetan. Akkasi. Siigalee yoo boodessa. Maashaallah gaafiin sirriitti naa deebi'e ammas haa ta'u gaafii kanarratti fakkeenyaaf namni tokko duraan badii kana yookaan kaffaaraa kana baasuuf duraan dursee wama kana badii kana dalaguuf hin beekne ture. Erga waan kana dhagahee kaffaaraa kana baasu yookaan gumaa kana baasuun irra jiramu tawbateetuma dhiisa. Aywa. Badii kana osoo hin beekne osoo haraaman taane waan kana fakkeenyaaf ulfa kana waliin baasanii maaltu sirra jira akkam gochuu qabaa jedhe. Badii wallaalaan namni itti seenu shirkii qofa. Shirkii qofa. Namni wallaalaan yoo kafre guyyaa toobaa deebi toobumaa turraa dhiqa. Masigalee akkas. Amma namni eega islaamummaa seene ani muslima hogga jedhe dhalattis dhiirattis heeraa seera shari'aa waan isa laalu barachuun dirqama. Ambiyoonni har'a addunyaa irra jiru ulamaa'i. Akkas. Bakki ulamaa'iin hin jirre hin jirtu. Hin jirtu. Namni kun akkanumatti taa'ee yoo hin baranne ani kaniin afaan salaataatiin hin beekne jaabara wallaalaan. Akkas. Akkatti salaatan hin beeku. Hin beeku jedha. Tanaafin gartee salaatan salaanni jedha. Akkas. Ammoo dirqamni isarra kaame fas'aluu ahla dhikri. Akkas. Deemaati nama waa beeku baradhaa jechuudha jira malee. Akkas. Wanni wallaalaan godhanii rabbiin siif araarama jan hin jiru. Akkuma beekaan dalaytetti wallaala waan jettu san hojiirra oolchite toobaan ta'e uuma san hojiirra oolchu. Akka ishiraan dhalleef deemaa beeku. La ilaha. Haya intala tana intalti hoggaa as garagaltu diinii sii dhaabbate. Nama kam tureetu bara 40 gaya. Subhanallah. Gadiin inuma 36 kana dhaabbatu jira. Andala dhaab. Dhiini dhaabbannaan kalas dhaliisi. Subhanallah. Haya intalti tuni ani nama sheensitee ilmoo na dhorkiteeti ifi bultii jaartee jiraattaa suman ajjeesa malee jettu. Allah. Ajjechaa dhufeen jii. Kanaaf gartee addaamsiin hin dhaamu yeroo tana keessatti yeroo namni gartee mujrimaa faasiqatee sodaa rabbii dhabuu keessatti nama bultii wajjin jaarratan ganamaan ittiin ta'an ilmoon fedhaa jechuudha. Inninis akkuma san intalti takka yoo laaltee inni kun gartee
yookiin narra xiqqaa yookiin maali yookiin nama wajjin haasawa qabdi yeroo barnuti yeroo haasawna jetti jangaaf tokko takka asumaan taanaa bira subhanallah telefoona nama dhoyteen namatti haasawu jiran haasawni fooni biyya tana arabaa keessaa fuudhaami heerumaami gizeen dabarfachumaaf heerumnaa jennaan jetti je Allah mala heerumte ilmu dhaluufi miti illaa ka'isiin wajjin heerumee wajjin dhala jettu ala jira kabiraat Allah ammoo asakkaan gartee haraamin dalenne hanguma as jiruuf jechuudha yaaddi Allah hunduu haraamillee la ilaha gurbaan fuudhus shartitti fuudhuun intaltee heerumtus shartitti heerumuun haram calla namni hogga fuudhu gartee ani jaartumatiyya duniyaa fi akhirattis qalbii isaatiin jee wajjin jiraanna arree waliin filannaa ni jechuu qaba ammoo guyyaa keessa waldiddaan ni dhufti waldiddaan dhuftee yoo addaayyaa rakkina miti ammoo shartii lafa kaayyachuun akka tokko tokko garraa wallaala dhalaa wallaaltuu dhiirti wallaaltuun amma biyyaa isaa ta'u gaanne ga'u duratti dhalaa yoo hajji deequu feete jaarsan qabdu kanuma tokko markaattoo fi bakka tana keessaa bakka masgidaati yaamanii sheekha yookiin darasa hajjiin si geessa ni kaana godhadhu hoggaa gartee chideyne anis jalaa hin badaa jettiin jedha waan ajaa'ibaati qubarri waan ajaa'ibaa jira akkasin ni kaa godhatee tokko bara 1983 lamaan safran jetti intaltee lambareetu hoggaa biyya tana dhufe diinni biyya tana dhiiga namaat dalaga akka gartee biyya teenya qabbanaan namni gartee viitaamin A C D kana qabumi gurbaan hogga gartee hajjiis godhanii waa zamzamiis dhukee ta'e fedhinna fiddagee jaarti qabaami dhihaa godhatee fide nagadhiis gadhiis jaarti biyya itti dideyan والله تيدي دي سبحان الله كيف وانا كان اجرا سبحان الله نخان تبنتو ورينا كسي تشوبو دا نخا والغداتوس امريكا دي موفا كجبان نخا والغداتان جرام لا خساره انت خساره لكسو كم نخا ولنا اما سك ما وري خنا فكا وري قاما كسي فرد وجر جار تجي لا لما خساره بكتن جرو يو جنخم ماكينان تو لسانين غرغلتي mangisti wani durulal to hawiya isani iqama isani iqaman intala jarti sati jenne ya kana isa furat jarti sati akas jarti jefira daibar subhanallah ya kana bisarti haram annama lama musadin bi khabiyatanat di rakasit dute maka isa khas jiru iqamar rajulu khabiya warra bequn ad gafa dute lufti maka khana barbadi mangisti abha fi abban nama khana kanufu kaisa fi damaka khana jobagan ti chokote mire nama diyan sa kasit bilas temir la ilaha illallah hanafu wan kajibati akhiratis khasara dunyatis khasara namni wan kajibati tigay sulugani tigay ومن يتق الله يجعل له مخرجا ربيني خرا غرتي سودا ربي فلا داو ماجر جزاكم الله خيرا ulfaadha galatooma egaa daawwattoota ergaa ajaa'ibaati wanni isaan dabarsanii jiran keessattuu waa'ee gartee ulfa baasuu irratti wal qabatee ulfi gartee lubbuu godhatee jiru daa'imni garaa keessa jiru kan baatii 3 olii baatii 4 olii yoo gartee marfiin haa ta'u kaniinaan haa ta'u siistama garagaraatti haa ta'u yoo ilmoo ofirraa baaste shamarrii ka jalqabaa diyaa waan jedhamu jira gumaa waan kaffalamu rubuu 20 ka kaffalamu isni gareeme lubbuu namaati waan qoosaameti ammas ammoo haqa isa rabbiif jecha ammoo baatii lama wal jala usuu soomanan furre guyyaa 60 wal jala soomantan jechuudha warri gartee ulfa garaadhaa baaftan waan qoosaa akka qoosaatti ilaayina wanni kun waan guddaa tokko waan nama yaachisu tokko namuutu beekuun dhagahuun barbaachisaadha jechuudha ulfaadha galatooma dhumarratti gaafii yoo qabaattan linkiin isin ergaa ol seentanii gaafii waan isin dhibe tokko tokko ni gaafatanii jechuudha.